Balleessa kee yooma wallaalee waan an obseeffan qabaa durayyuu bultii jaaraanii todiiguu waan salphaa seetee lakkisii wayyuu kana jennaan sana jennaan kana jette waanuma saata wallaalee amma holii gadi kaattu maaliif jiruu keen hojjettu lakkii haddeetti yaabontu. Akkanatti seetee ambootti galuu yasoba seeqeetoo farda bitaniiti fardaan gulufuu tolee gaama. Akkanatti seetee wal faana buluu yasoba seeqeetoo of kabajaniiti namas kabaju tolee gaamarree akkana gaa. Tole daawwattoota keenya gaa sagalee kana yeroo dheeraa dura akka beektan abdiin qaba. Egaa keessumaa shirri keenya kaarraatiin weellisaa Abarraa Warquu wajjin kan nuti itti taasifnu. Egaa weellisaa kana gaa hedduun keenya viidiyoo isaa inni gara jalqabaa yookaan immoo gara jalqabaa aartiitti dhufee hojjetedha. Anaa dhufuu siin jenna. Ayyee galatooma anillee anaa dhufedhe. Akka lakkoofsa warra Awuroopaatti bara 2016 ba'e walleen kun ergasiitii walleewwan daamaan utaaleefaa viidiyoodhaan hojjette malee Abarraa Warquu mucaan balleessaa kee yooma wallaalee jedhee weellise suni hin badee maal ta'ee nu jechaa turani daawwattoonni keenya maal jettame? Sirriidha gama viidiyootiin yeroo dheeraa hojiirra qabadhee dhufne garuu walleewwan aawudiyoodhaan hedduu ergasii albeemota kabiraarra hojjedhee jira sanyii leencaa. YouTube Gold irratti kan gadhiifame jira argachuu danda'u. Dhuguma gara viidiyootiin yeroo dheeraatti fudhadheera amma itti yaadan jira. Balleessaa kee yooma wallaaleen kun waan jaalalli yeroo sana si qabee wallee kana hojjette fakkaata. Maal jettaati laata tariitii jaalala keessatti jaalala wal dhabdee wal goyoomsuu waan jiru fakkaata. Maal jettaati? Sirriidha yeroo sanitti waanuma uummataaf hawaasa keessa jirudha. Yeroo hedduu waan yaada uummata keessa jiru kan fudhannu sanumarraan keetan hojjetu. Ammayyuu waan jaalallichi sin gadhiifne fakkaata. Natti jira miti. Qabiyyee walaloo kee akkaataa ittiin sanarraatii itti dhuftee irraa kaanu. Qabiyyee walaloo koo akkuma siin jedhe yaada yeroo tokko yaada hawaasa keessa jiru kan fudhattu achumarraa ka'ee. Kanuma kee ture? Kalaloosas yeedaloosas kayyuma ture. Anumatu barreessee kan yaada sanarratti hundaa'etu hojjedhe. Yaaduma kee kana wallaalee. Kana jennaan sana jette sana jennaan kana jette yaada jedhu of keessaa qaba beekte. Nama xiqqoo yaada waliin gallecha. Yaada tokko irratti nama walii galuu hin dandeenye irratti kan hundaa'e akka akkasiiti. Mee irra deebii nu jedhiiti istiidiyoo keenya irraati afeerree duubas itti fufnaaniin. Yaaduma kee kana wallaalee ndiddaaree achooltee asooltee kana innistu ndiddaaree waanuma kee ani wallaalee ndiddaaree jettee namaa kana innistu daaree achooltee asooltee dhiisii jennaan ndiddaaree jettee namaa dhiisii jennaan daaree si wayya ndiddaaree sittime. Si waya ndiddaare sittime ndiddaare wayna qofa tu jira jette imbonini sitti waya inkosini asittimi injurini ammayo mi si sosobetu jirada wanu ofiti ofintutulini natti jenne. Akkanatti seetee ambootti galuu yasoba seeqeetoo farda bitaniiti fardaan gulufuu tolee gaamarree akkanatti seetee wal faana buluu yasoba seeqeetoo of kabajaniiti namas kabaju tolee gaamarree. Tole egaa daawwattoota keenya egaa inni asii isin jedheera isin immoo istiidiyoo keenya irraati kallattiidhaan sin affeerra isa wajjiniin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Egaa simaan sin affeerra ammas nu waliin tura. Tole mee Abarraan wallee kana dura wallee kan biraa qabda turte ani akka dhuunfaatti isuma irratti si baree ture. Kana walleessa kana dura sirboota godinaalee gumii gaayyoo kan jedhu san isa kanan hojjedhe. Walleetti bifa kamiitiidha kan itti dhufte durumaarraayyuu? Walleetti ijoolloodhuma biyyuma kaasneetu taphachaa turre sirbaa dhufne garuu awwisoo wayiitu jira beekte aana keenya sanarraa awwisoo jalduu achi keessa hojjechaan ture karaadhuma sanaan
gara artiitti seenee jira. Mee as keessatti keessumaayyuu iddoo garaa garaatti keessumaayyuu weellistoonni Oromoo hedduun isaanii hawwisoowwan adda addaa godinaalee akkasumas immoo aanaalee itti jiran keessaadha gara duuba immoo gara baandiiwwan adda addaatti akkasumas immoo garawwan kilabiiwwan adda addaatti makamuudhaan dandeettii ofii wayita guddifatantu mul'ataa turaniin yeroo ammaa kana sochiin hawwisoodha waan laaffate fakkaataniin akkamitti ilaaltame gaheen hawwisoon guddina aartii Oromoo keessatti qabuu fi amma immoo haalli inni keessa jiru kana yeroo ilaaltu maal jechuu dandeenya? Dhuguma ciminni dur jiruu fi amma jiruyyuu addaan erguma nuti artiitti seenne hawwisooleen dura ciccimoo turan amma gas maran jiran Oraamboo baandilee hedduutu ture. Garuu amma waan laaffate natti fakkaata suni agas mara jabaateetti fuune sababni isaas kaanaaf hin galle. Akka wallisa tokkotti kun kana soo ta'e waan jettu qabdaa kanarratti. Qaamni dhimma ilaallatu kana ijoollee ciccimtuu gara sanitti fudhatee akkuma durii sana karaadhuma durii sana qabatee gara sanitti odoo deeme. Yeroo tokko wannoo kennuufi dhiisuu bakka kennuufi dhiisuu wantichaaf akkuma qoosaa itti ilaalu sanarraan kan dhufe natti fakkaata. Godinaalee irraa ijoollee ciccimtuu aadaa achi godina sanaa fuutee bahuu dandeessu. Akkaataa sanii na fakkaate dura Oraamboo amma hanga Jalduu gandi bara shukkute kana hunda keessa Gudar Giincii kana keessa ol guuraniiti ijoollee sana Oraamboo maqaa Oraamboo qabu beektanis akkaataa sanii nan dhaaban. Ijoollee ciccimtuu godina irraa fuudhaniitu baandii keessatti leenjisanii gara artistoota san bareeda natti fakkaata akkuma durii san. Tariitii mee ati gara walleetti yeroo seentu ijoolleen jalduugaa weellistoota hedduu qabaachaadha akkasiin jirtan Caalaa Bultumee, Abdii Nuurasaa, Abarraa Warquu. Hangaata addunyaa jira. Hangaata addunyaa afaan warra Jaagama Badhaanii. Jaagama Badhaanii afaan. Jaagama Taaddalaa Badhaanii. Jaagama Taaddalaa. Isaan kun akkasiin gara aartiitti dhuftan waan akka moodeelii yookaan immoo warreen kun waan deeggaran qabaame akkamitti ilaalta? Warreen nu deeggaran jiru fakkeenyaaf Maasinqoon taphatu Abbaa Mulugeetaa. Emole yaale lise gara maalsi kajeelchise emole yaale lise gara maalsi jese yaa hemo maalo emo yaa hemo maalo emo Maasinqoo taphataa Abbaa Mulugeetaa naan nuti inni waan fakkeenya guddaa nuu ta'e achitti hawwisa sana keessatti irra meeshaa Maasinqootu nu gargaara ture akkaataa inni walaloon barreeffamee yeedaloon kun nutti agarsiisaa ture amma buqqatee jira. Nama cimaa ture aana sanarra. Erga keessatti egaa wallee keessa amma afeerree kaane erga baastee waggaa 5 guuteera natti fakkaata. Ergasii booda Magaal Dammaan sirba walloo akkasumas immoo baafadhu gumaa asiif achi sanyii leencaa daamaan utaalee ka kilipiisa miidhagsitee hojjette leelloo koni ka bardarbee yaa'udoosaa hojjette faan nan tuttuqii faan turaniin yoon. Mee isaan keessaati Magaal Dammaa waa'ee wallee keessa nan himee. Magaal Dammaan sirba gara kamisee kanaati. Ciminuma isaan qabanii fi ciminuma aadaa isaanii Oromummaa fi Oromummaa isaanii irratti Oromiyaa irraa fagaatan. Agam aadaa isaanii afaan isaanii akka hin daganne ibsuudhaaf yaalamedha walaloos achi keessatti. Sanumarraan walaloosaa kan na gargaare leenjisaa Oraamboo kan ture Kabbadaa. Innis walaloosaa irratti na gargaareera. Anis ofii kiyyaa barreessee akkaataa dhuma sanaan hojjedhe jechuudha. Nu yaadachiista moo haalis yaadachiisu? Rakkoon qaban. Yaa bareedduu walloo kan kamisee yaaddu kenna jira na dhiphisee eenyummaa kan keen daganne maatii keerraa fagaattullee Oromtiitti warra jille kanaaf asi faarsa leelloo narraa fagaatinii maaloo yaa bareedduu shaggee walloo kana fakkaata ture. Leelloo kana gara iluuttis fidaa jirta? Maal waansa? Leelloo jechuun bakka nama jaalattee leellistu tokko leelloo
intala leelloodhamtu akkas wanta sana sirba aadaa illuu gara ammayyaatti fideetan hojjedhe yeroo dhiyootti viidiyoo soos hojjechuutti yaala jira leelloo YouTube mataa kiyya harbuutu birratti chaanaalii dhuma keerratti gadhiise kanaaf yeroo dhiyootti sirboota haaraas hojjechaatiin jira leelloon ammas dhiyoo kanatti hojjetamee gadhiise. Leelloon gara kamisees gara iluu abbaa booris ni malchiiste jechuudha. Gara kamisee deemna daawwattoota keenya yaada qalbii keessaniin wallee kanaatiin bohaaraa ammas walitti deebina kunoo ittiin bohaaraa. Tole gaa daawwattoota keenya FIB irraati kan isin daawwachaa jirtan keessumaa shirriitti gaa keessumaa shirrii keenyaatiin gaa akkuma daawwachaa jirtan weellisaa Abarraa Warquu wajjin turtii kan taasisaa jirru egaa ammas bakka jirtanitti nu waliin tura. Yaada keessaniif ammoo karaa ergaa gabaabaa 44 egaa kun osoo kana ta'e yookaan immoo yaada qabdanii karaa kana nu biraan gaasiniin jenna. Meegaa yeroo ammaa kana weellistoonni Oromoo baay'inaanis akkasumas immoo walleewwan gosa garaagaraa weellisuudhaan yeroo isaan baay'inni isaanii dabalaa dhufan yookaan immoo hirmaannaan keessan yeroo dabalaa dhufe yookaan inni mul'atu. Haa ta'uti hammuma walleewwan dabalaa deeman walleewwan mimmiidhagoo warreen baasan hammuma jiran iddoo iddootti ammoo walleewwan sadarkaa isaanii yookaan immoo guddina aartii hawaasichaa gara fuulduraatti buta jedhaman yeroo itti hawaasicha kan madaalu jedhaman hin baane faatu mul'ataani. Maal jetta laataati? Wantoonni kana aartii keenya qofa keessa doonta aartii dhuma hunda keessa jiran mul'atuuf malee sababni isaas qulqullina odoo fedhiidhuma qofaan nama odoo mariin qabaatin namoota isaan qajeelchu ogummaa sana dursee odoo itti xiyyeeffatanii itti seenaniitu akkas ta'u beektee ijoollee yeroo hedduu namoonni sagalee isaanii irra cimaa ta'e walirra yeedaloo isaanii gadi bu'aa yookaan immoo bakki itti hojjetan irra murteessaadha akkaataan ittiin hojjetanis sana sun jala gadi bu'aa xiqqoo gadi buusuu danda'a akkuma sun immoo jiru cimaanis jira akkuma tetti cimaanis hojii babbareedaa haala gaarii sadarkaa isaa eeggate hanga biyya kanaattis ta'u hanga Afrikaatti illee deemuu danda'u hojii babbareedaa warra hojjechaa jiran jiru. Saanillee jajjabeeffamuu qabu jedha. Sochii hojii aartii muuziqaa Oromoo kana keessatti ati keessaayyuu warri aartiitti dhiyoo jiran weellistoonni kana osoo fooyyessanii keessumaa immoo gumaanni keenya irra guddoodhaan guddina aartii hawaasichaa sadarkaa yookaan immoo gulantaa ta'anutti ceesisuudhaaf gaheen keenya bifa kanaatiin ta'ee kan jettu qabdaati. Aartiin keenya odoo hanga aartistoonni keenya olii galanii mariidhaan hojii olii wal gargaaranii bakka itti wal gargaaru qabanitti waliin hojjetanii waliin mari'atanii bareeda jedhanii yaada akkuma beekte. Wantoonni namni tokko hojjetuu fi namni lama sadii ta'e hojjetu garaagarummaa qaba beekte yaadni nama sadii yaada nama tokkorra fooyya'aadha jedheetiin fudhadha. Daamaan utaalee ka jedhus walleewwan kee keessaati tokkodha. Daamaan eessatti utaalee? Daamaan dirree fardaatti dirree gugsii beektan. Meenyu yaadachiisi? Daamaan utaalee dirree goodaa koluu goonnaa lolu jenna ka biyyatti nuti sirba aadaati sirba yeroo ayyaana sirbamu sirba yeroo gootaa sirbamu sana. Daamaan utaalee gamaa gamaa qeerressa qeerroo hamaa hamaa waamii jettee waamuutu na dhibaaree gootaan malee asham dhiiraan malee hundattuu garaan himatanii gootaan malee asham dhiiraan malee hundattuu garaan himatanii oohoo maali yaa shimala koo oohoo maali yaa shimala koo shimala dhiira qabata himee jedhi malee koomee gaalee dhiira qolata himee jedhi malee koomee laala sangira kichuu himee jedhi malee koomee koota sanjira michuu himee jedhi malee koomee yoo tole amma tola himee jedhi malee koomee oohoo dhuftee gurraaleen Oromoo oohoo dhuftee jabbiin Oromoo akkas jenna kun. Anaanu na leenjisan ta'a gaanis wallee tokko Onnesitti kaa'ee biyya yaadatte. Tolee daawwattoota keenya hedduu akkattiin bohaaraa jirtan waa hedduus akka baraa jirtan abdii qabna. Maarree isin afeeruu hin dagannu kunoo ittiin bohaaraa dubbama walitti deebina. Tolee daawwattoota keenya akkattiin bohaaraa jirtan abdii qabna 7444 lakkoofsa ergaa gabaabaa keenyadha. Yaada keessan nu biraan gaasiniin jenna. Akkuma jalqabarra siin jedhee wallee kee sanaan booda kilippiidhaan sana hojjette ergasii immoo bifa kanaatiin hojjettuyyuu yeroo ammaa kana
mul'atuuniin garuu ani magaaluma Finfinnee keessaati iddoo tajirtuuti si baasaniin eessa turte? Ayyee galatooma tirree barbaadde waan nu argatteef magaaluma Finfinnee naannoo Saaris kanan jira. Ammaaf hojii naayit kilabii hojjechaa jira. Artiirraa fagaanne artiitti deebi'aan jira. Yeroo dhiyootti hojiileewwan haaroo qabadhee dhufaan jira. Abdiin qaba YouTube makiyyaan akka na hordofu mannillee cumaan nu jajjabeesse subscribe nuuf godhanii arbutuubi. Ashananaa jettee dhufaa jirta dhageeffadhe. Ashananaan kun maalime? Ashananaan kun akkuma beekamu ashananaa jedheetuma ka Oromoon geerara. Gaafa geeraruuf kaanii akkasii onnachiisu. Waan quuqqasa waan ittiin hari gara sau kan waan tokko ittiin ibsachuu barbaadu Oromoon geeraraa kan mammaa akka waan tokkoon miti sanumaaf ashananaa inni jalqabne sirba ammayyaati yeroo dhiyootti. Irraa waan jettu. Icita. Haa ta'u gaamee akka walii galaatti keessumaayyuu akkuma argaa jirru aartiin Oromoo sadarkaawwan gulaantaa adda addaatti gara taanitti ce'aa jira. Egaa kun kana osoo ta'e yookaan immoo hojiiwwan ati hojjette keessatti wantoota taajjabdee fi kanneen biroo keessattis immoo kun otoo sirraa'ee kan jettu yoo qabaate dhumarratti ergaas yoo qabaate kunoo dirreen. Ergaa nani qabu artistoonni keenya jajjabaatanii hojii kana caalaa hojjechuu qabu. Uummanni illee nu jajjabeessuu qaba. Amma karaa artistoota keenya jajjabeessuu qabu. Karaa ittiin YouTube isaaniitiin akka dhuunfa isaaniitiin ijoolleen iddoo amma YouTube mataa isaanii banachaa jiru. Uummanni karaa sanaan ijoollee artistoota kana hordofee jajjabeessuu qaba. Yeroo iddoo aartii keenya namoota biraatiin affeetu beekte nuti hojjennaa YouTube karaa YouTube kana wantoota artistiin gargaarama qabu uummanni akka gargaaruudhaan ergaa qaba. Tole egaa iddoo jirtu dhuftee asan jira jechuudhaan egaa hojiiwwan kee hamma tokkos immoo haasa'aa dhimma aartii Oromoo irratti egaa waan turtiin waliin taasisteef maqaa daawwattoota keenya ulfaadhu siin jedha. Ayyee sanillee galatoomaa nuuf jiraadhaa. FIV yeroo dheeraa booda barbaadeen nu argachuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Jajjabaadhaa hojii bareedaa irra jirtu nutillee. Tole daawwattoota keenya FIV irraati egaa akkuma daawwataa jirtan keessumaa shirrii keenyaatiin Willisaa Abarraa Warquu wajjin turtiin taasifne egaa kana fakkaata qophiileen keenya afaan itti fufu akkasittuu egaa keessummeessuudhaan kan si waliin ture Anzaalaalam boruuti gama ogummaa kaameraatiin Biraan Dajaniyaa waliin tureera. Erga gabaabaa 74 yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu qophiilee keenya wajjin afaan wajjin turtii gaarii qabaadhaa nagaan tura. Thank you.